dua sudah itu desa kawasan. Itu desa di desa Galatoma Urbana. Galatoma. Itu desa. Beda ambil. Kumpulan Galatoma di desa itu desa yang hari sagale umat Oromo kande duka na kesati baru kana rata rati sagale umat Oromo di tauran irga damarsa turkan ulfinna tu sini mana umat Oromo bakaju isin jarlata isin haka sagale umat atata umat Oromo di sagale sini so kopida bela waktu hamile ikikada Galatoma Urbana artisto karena di sini mau erokan wanita di bulan ini erokan artis solo dengan ओके जाफर इंटरव्यू ओके जाफर व्यवस्था का इंटरव्यू सबको मीडिया आ इंटरव्यू anga sagantan dikisho walitti qindaa'u namoota takka takka interview isiniif goona abgiya tarda ka interview siburu fe لا ورا الله ولي امامي abgiya taaga ara abgiya no yemi jechele masalam tha ko fe thana السلام عليكم okay abgiya salam sinin je jira me السلام عليكم ورحمه الله وبركاته echum namada ايوه انا مبالي بس اوكي akan sigona السلام عليكم ورحمه الله وبركاته كم يا اخويا انا جبتوا موضوع ديبنا ان شاء الله يوم الحكومه ان شاء الله وقت ديبنا هذا abgiya rawaji oke agabo sorry no kunja sini cara ko dekne ka umne and they want to hear from you whatever you say and please welcome. Sorry. I was told the keyboard is not Ezekiel. Thank you very much. Ali, Hassan Maria, all invited guests, Jaffa Yusuf, and all the artists. Good evening. Assalamu alaikum. Mine will be brief. Just to appreciate the fact that this afternoon we are celebrating talent from the Oromo community. I'm so delighted to see what is happening here. I want to encourage you to continue doing this. As Meshmua said, through us we are able to communicate and understand one another. So let us continue telling our story. There are many opportunities in the film industry, and us as Kenya Film Commission, we are opening our doors to you so that you can come up and see basically how we can be able to help you as far as training is concerned. I will ask Hassan Wario to be the unifying factor. After this, let us coordinate and see how we can be able to organize specific talents that have been identified within the community. बाकी ऑडियो जरूर application application का प्रपोजल commission has the mandate to champion
the rights of artists, also to nurture talent. So we are willing to nurture your talent and see people that you are able to tell your own story. So from today, let this be the beginning, and let us see more stories coming from yourselves. Let us lead by example as we do the day. Without many remarks, I appreciate what you are doing, and I encourage you to continue doing this. We are going to support you, so let us work together. Thank you very much. Okay, sagalee sirreessinaa yeroo takkan of tolchaa dhiifama. Thank you very much, Mr. Timothy Oise, Kenya Field Commission Chief Executive Officer. Amile Kenafi. Sagalee sirreessi jirra sagalee. Mr. Timothy, please sorry, please. Mulki, wanted to come in. Mulki want to say something. Mr. Timothy, come. With Madam also. Sorry. Mulki. Finish good. Application का भी दुख पड़े. Oh, watu hapa. Huyo anaitwa Angela Nambuki, ndio CEO. Kila message introduce. Tuko na zawadi hapo tunataka kuwapea. Nataka wakienda nyumbani waseme tulikuwa na Oromo community. Baby. Yes, Sally. Hakuna Sally, yes, Sally. Amelewa wewe. Japan. Japan, eh? Betul. Boleh bertanya di sini. Atas itu kami cakap kalau jadi sesi pada waktu sesi, India di sana India di mana, atas was ke semua kita, apa saja, apa saja, jadi aero kita India di sana mahu kita bisa kawan semua. Dua sumber yang asal jalan kelabuan dan sebagainya. Semua kerajaan ini kan namanya apa? Kena kalau ke semua kerajaan ini sana. Oromon ada kaba, Oromon upagabna, Oromon nama uisa, Oromon faya, Oromon jawa. Ada karena Oromon ofisnya nama kerja, darah nama bahasa Hambatana, sama view pemasukan gratis Oromon, karena kaba ada jadi ada di sini juga. Betul bahasa Komponen ada dengan this is our symbol and this is how Oromo people, this cloth is very respectful. It's not just given for every ordinary people, it's for only special guests like you guys. We love you so much. We love you. Thank you. Saya kira orang makna ya semua kerajaan ini pada ada cipta nabi ini. Saya tahu macam ni kira kira ni di sini ada.
Eeyyen amma Jaafar Yusuf filmii sirriidhaa keessatti maaltu isa mudate eessa ga'e maalidhaaf wanti kun barbaachise hawaasa Oromoo keessatti waan jiraatu waan hojjete jedhu asumaan adulee kennaami taateedhaawwan isa mudate filmii kana hojjechuu keessatti nuuf ibsa waan ta'eef amma obsaan haa dhaggeeffannu. Please maintain the silence. Eegam waaqayyi filmii kana hojjechuu fi sadarkaa kanaan ga'uurratti isa mudatanii fi namoota galateeffachuu barbaadu yoo jiraat gabanumaan sarara kabineefi jala Jaafariisuuf waan jedhe. Dursee nagaa sin gaafateera. Har'a deebi'ee isin gaa jirtu. Akkasittiin waamicha keenya kabajanii bakka kanatti argamu keessatti ammallee irra deebi'ee hunda keessan galateeffachuu barbaada. Galatooma ulfaataa. Asumarraa tursa osoo waa'ee fiilmii yaadni seenee dura waan namni gadi tokkoon isinitti himuu barbaada. Yeroo South Africa deeme jechaadha. South Africa akkuma isin beektan warra gurraachaa baay'ata. Nama ajjeesu hedduminaa jechaadha. Nama jechuudha. Nama nagaa ajjeesu firii tokko illee namni ni du'a. Akkuma jalqabaa kan jechaadha. Suuqii hiriyaa kiyyaa tokkoon eeguu fi eegale dukkaana jechaadha. Kana booda namichi gurraachi tokko dhufee meeshaan irraa bituu dhufe guddaa wayiiti. Akkuma kanaa gahaa gosa keenya. Furdaadha. Sigaaraa wayii irraa bitatee deebii waan maallaqa isaa jechaadha waan wayii haa deebisee fi Sleep Brand jedha. Sleep Brand jechuun mareedha jedha. Ammallee Sleep Brand maal barbaadama jechuudha dhaabbate. Rifattee namni jiru qofaatiidha. Sleep Brand jechuun nama ciise gahee. Ini kalau kita ciise karena namchi ko naya jedhee hundee ciisedha. Sababni suuqii keessa ayya kiyya dhagaanii wala fiiganii dhufanii maali naannoo Sleep Brand jennaan ciisee Sleeping risiitiidha maal risiitii ilaallee fayyadaan jiraatu. Gara filmii kiyyaatti osoo hin darbin dura filmii kana dalaguudhaaf dhugaadhaaf bu'aa bahii hedduun na mudate. Filmii kana bara 2014 yoo yaadatu ta'e yeroo maaster pilaanii jalqabee galu sirba maaster pilaanii akkuma hojjeteen hidhameen ture hedduullee miidhameen ture sana booda baqadhee kan gara bosonaa kanan seene. Ergan bosona seene bosona keessatti kan hin barreessu eegale jechaadha jaallattii irratti. Achitti kan barreesse Naayiroobii illee dhufe. Naayiroobii kanatti illee nu qabuuf dhufnaan asii illee baqadhee Mombasa, Tanzania seene Tanzania irraallee qabamee Mombasaatti deebi'e. Sana booda achi illee maallaqni kaffalamee kan inni haga South Africaatti deeme jechaadha. Beelaaf deemuu rakkoo miila keessa darbee jechaadha. Ergan achi ga'es gadi hin teenye waan hin danda'een uummata Oromoo kanaaf waa gumaachuu qaba jedhee yaaduu eegale.